Kutaawwan addunyaarraa nu hordoftan marattuu nageenyi keenya isin qaqqabu ashama akkam jirtu daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork oduuwwan sa'aatii kana qabannee dhiyaannee jirra. Oduuwwan sa'aatii kana ana Biraan Biruutu isinitti hima. Itoophiyaatti namoonni haaraan vaayirasii koronaatiin qabaman 3 ta'anii jiranii. Namoota 68 shakkamanii sa'aatii 24 keessatti qorataman keessaa 3 vaayirasichi isaan irratti argamu mirkanaa'eeti jira. Kanaanis haga oduun kun qindaa'etti namoonni Itoophiyaa keessatti vaayirasii kanaan qabaman 29 ga'anii jiran. Namoonni haaraan vaayirasichaan qabaman 3 lammiilee Itoophiyaati. Warra 3 keessaa ka jalqabaa dubartii umurii 33 yoo taatu biyyoota akka Jibuutii, Biraaziil, Hindii fi Koongoo imaltee jirti. Dhukkubsataa lammaffaan ka umurii 26 dhiira yoo ta'u waltutuqaa namoota dhibee kanaan qabamanii shakkamee nama qoratame vaayirasichi irratti argame. Dhukkubsataa sadaffaanis dhiira umurii 32ti. Nama armaan dura dhibee kanaan faalame waliin kan turee fi bakka tursiisa kophaatti ka adda baafame. Sadan isaaniitu namoota adda baafamanii turan ta'uu ministeerri fayyaa beeksisee jira. Namoonni dhibee kanaan qabaman 2 vaayirasicharraa guutumatti fayyuu isaanii ministeerri fayyaa Itoophiyaa himeeti jira. Tatamsa'ina vaayirasii koronaa COVID-19 addunyaa keenya raasaa jiru walqabatee mootummoonni fi dhaabileen garaagaraa murtoowwan jajjaboo hiree nama dhuunfaati haga egeree biyyoota jijjiiruutti dhiibbaa uumuuf danda'an dabarsaati jiru. Murtoowwan jajjaboo sababa tatamsa'ina dhibee koronaa vaayirasii walqabatee Itoophiyaan dabarsite keessaa filannoon baatii hagayyaa dhufu gaggeeffamuuf ture haqamuun isa ijoodha. Boordiin filannoo biyyaalessaa sababa dhibee kanaan haal dureewwan filannoon duraa raawwachuuf karoorfaman raawwachuuf danqamuusaa eeruudhaan haala amma jiruun filannoo biyyattii yeroo qabameefitti gaggeessuun kan hin danda'amne ta'uu beekseeti jira. Murtoon boordii filannoo biyyaalessaa biyyattiin darbe kun bu'uura seeraan akkamiin ilaalama? Egereen mootummaa biyya bulchaa jiru hoo? Walii galaan heerri biyyattii dhimma kanarratti maal jedha? Gaaffii ogeessa seeraa Abdul Jabbaar Huseeniif dhiyeessinee turre. Sagantaan oradii armaan dura boordii filannoon yeroo itti geggeeffamu filattoonni yeroo itti galmaa'an iskeedulii baaseetu ni yaadatama. Amma bara biyya keenya qofa miti addunyaa guutuu mudate sababa kanaan filannoo kana dabarsuun amansiisama fakkaata. Garuu immoo heerri asirratti maal jedha kan jedhu qabxii tokko kaasu. Inumaayyuu balaa amma dhufe kana faccisuu fi filannoon kuni yoo darbeen booda mootummaan kun haala isa dandeessu keessa jiraachuu danda'amuu hin danda'u kan jedhu sumaa heerri filannoo ilaalchisee kan ilaaluun barbaachisaadha. Akkuma beekamu heera keenya keewwata 54 jalatti miseensi paarlaamaa tokko yeroo waggaa 5 ta'e qofaa fi akka tajaajiluu danda'u ibsaa ifatti ka'a. Keewwanni 58 immoo miseensonni armaan dura waggaa 5 fi hojiirra turan kun filannoo haarawaa yoo qindaa'e ji'a tokko dhibbanii xumuramuu akka qaban kan kaa'udha jechuudha. Kanaaf mootummaa ta'ee itti fufu mana marii bakka bu'oota uummataa keessaa teessoo olaanaa paartii yookaan immoo gamtaa paartii qabaatee akka ta'e heerii keewwata 56 jalatti ibsaa. Kanaaf paarlamaan jiraachuu fi jiraachuu dhabuun mootummaan jiraachuu dhabuun kan wal qabatu. Kanaan wal qabatee heerri keenya maal jedha kan jedhu namoonni baay'een keewwata 60 heera mootummaa federaalawaa dimokiraatawaa Itoophiyaa kana bu'uura godhachuudhaan kan yeroo baay'ee morman. Keewwanni 60 immoo ifatti maal jedha? Dissolution of House jedha. Diigamiinsa mana marichaa. Diigamiinsi mana marichaa kun yoomi atoo yeroon aangoo kenname sun waggaa 5 keessatti hin xumuramin mana maree san muummichi ministeeraa yoo kan diigu ta'e maaltu ta'aa kan jedhu kan kaa'u keewwatichi. Malee achi dabarsee yoo yeroo filannoo ka darbu ta'e maaltu ta'aa kan jedhu ifatti heera keenyarraa wanni hubatamu hin jiru jechuudha. Kuni maal agarsiisaa? Hanga danda'ameen heerichi bifa dirqama ta'een yeroo kaamisan keessatti filannoon geggeeffamuu akka qabu waan ifatti lafa kaa'ee fakkaata. Innummaan keewwata 60 kunuyyuu raawwatiinsa ni qabaayyuu hoo kan jennu ta'e maaliif atoo yeroon aangoo sun hin dhumin waggaa 5 keessatti sababa adda addaatiif paarlamaan sun akka diigamu muummichi ministeeraa kan godhu yoo ta'e keewwanni 65 jalatti maal jedha? Previous government party jedha. Kan duraan governing paartiin duraanii kan biyya bulchaa ture sun akka caretaker abbaa imaanaa mootummaa imaanaa ta'e itti fufuu
kan godhu jechuudha inni kun. Garaagarummaan isaa maali? Mootummaa imaanaa, mootummaa ce'umsaa, mootummaa armaan dura aangoo qabaachaa ture jechuudha. Yoo filannoon ka darbu ta'e biyyattiin mootummaa qabaattee seerri fooyya'uu qabu akka fooyya'ee haarofni qabuu qabu badee itti fufuudhaaf mootummaan ce'umsaa waan barbaachisu fakkaata. Heerichi ifatti haa baatu garuu heerichi ifatti kan kaa'e atoo yeroo nan godhumin yoo manni maree bakka bu'oota uummataas kun kan diigamu ta'e maaltu ta'a kan jedhudha. Isa immoo harkifnee yeroo filannoo yoo dabarsame immoo maaltu ta'a kan jennu yoo isarratti raawwatiinsa ni qabaata jenne mootummaan sun hojii guyyaa qofa ka hojjetu ilaala. Seera haaraa hin danda'u, haaraa baasuu hin danda'u, qajeelfama baasuu hin danda'u. Isaan armaan dura turanii akka fooyya'an gochuu hin danda'u. Hojii teekniikii ta'an guyyaa hojjechuu danda'a jechuudha. Murtoon filannoo dabarsuu fi hambisuu aangoo boordii filannoo biyyaalessaa miti kan jedhan ogeessi seeraa Abdul Jabbaar Hussein dhimmicha irratti hawaasa bakka bu'ee murtoo kennuu kan danda'u mana maree bakka bu'oota uummataati jedhan. Biyyattiin biyya heeraaf seeraan bultu waan taateef mootummaan aangoo irra jiru murtoo itti fakkaate dabarsuurra mariin egeree biyyaa tolchuu irratti fuulleffachuu qabaa jedhanii yuun ingidaatu dubbise. Namoota weerara dhibee koronaa vaayirasiin qabaman keessaa namni tokko magaalaa Dirree Dhawaa irraa ta'uun isaa ni beekama. Kan hordofee bulchiinsi magaalaa Dirree Dhawaa sochii geejjiba magaalaa keessaa dhaabsisuu kantiibaa itti aanaa magaalaa Dirree Dhawaa obbo Kadir Jawaar himanii jiran. Sochiin daldala magaalichaas gariin dhaabbatee jira. Kantiibaa itti aanaa magaalaa Dirree Dhawaa kan dubbiste Leelaa Jibriil. Akka bulchiinsa Dirree Dhawaatti wanni amma nuti godhaa jiru keessaafuu dhibee koronaa kana guyyaa 9 Finfinneerraa Awustiraaliyaarraa gama Finfinnee seene Finfinneerraa Dirree Dhawaa kan seene almost ammaan tana yeroo sanuu inni nu ibshakkeeti jira. Ifumaafuu mana kophaa ta'aa ture, warri wajjii wal qunnamtii godhaa ture, warri wajjii haasawaa turanii fi teessoo wajji godhaa turan hundinuu ammaan tana isarraa guututti qorannaan irraa fudhatamaa jira. Information gahaa jechuudha. Hanga faamilii isaanii isaan kwarantaayinii godhuudhaaf waajjirri fayyaa mana isaanii dhaqanii akka guutuu jirutti sakatta'anii nama isaanii hojii qunnamtii akka takkatti ibsa kan nu jira. San hundinuu guuramee seenuu waan qabuuf jecha qabamuus ni mala qabamuu dhabuus waan maluuf ekonomikaalii dinagdee biyya irratti miidhaa akka hin finne wanni biraa yeroodhaaf torbaan lamaaf akka cufamuudha. Akka bulchiinsaatti ammaan tana nuti bikka ammaan tana yoo dhibeen kun isaan qunnamee waan jiru wajji wal qabate yuunivarsiitiilee takka akkasumatti illee nambar 1 jira hoteela xaabiyaa kan ture ammas Midir Baabur buufata fayyaa guddaa jira kana hospitaala Faransaayii sanis qophaa'ee jira. Sanii ala ammaan tana immoo yoo namni shakkii fi kana qabaate manneen barumsaa hundaa'uu qollisnee haalli jiru itti qophaa'aa deemaa jirra. Amma sosochiinsa kana ittisuudhaaf tiranspoortiin keessaafuu geejjiba magaalaa keessaa kan biyyarraa seenus ka Jibuutirraa dhufus guututti karaanis akka cufamu kallattiin kaayame. Taayiwaanii fi Ashawaan cufamuu qaba jenne keessaafuu bikka midhaanii odoo hin ta'in hojjuu Saalbaajii fi Taayiwaan kun ammoo miidhagina wajji wal qabateeti komfortiidha. Ammoo waan jiru achirrattis waan magaalaa baay'eetu jecha amma iddoo midhaanii keessaafuu Ustaraa Qafiiraa fi bikka kuduraalee gurri jiraami uummanni keenya harka qalleeyyiidha. Jireenya oolmaa jiraata. Kana adda fagaatanii akka gurguratan godhuudha. Warri biraa immoo gabaa maakamii iddoon oolmaa magaalaa dan akka cufamu waan jedhame kallattii dabarsaniif jecha san irratti poolisiin labsii kana galmaan kadeemu jechuudha. Haala sanitti deemu jira. Ammaan tana Montaarboo fi kana makiinarra fe'anii uummanni eegumsa mataasaa akka godhuudhaaf qophii nuti itti jiru tana fakkaatti. Weerara dhibee koronaa vaayirasii hordofee mootummaa naannoo Amaaraa sirreeffamtoota seeraa 1750 dhiifama gochuu dhaabbanni sabquunnamtii Amaaraa beeksisee jira. Gabaaseetti jira. Abbaan alangaa naannichaa akka himetti warri dhiifamni godhameef nama ajjeesuun ala yakkoota biraa irratti kan hirmaatanii fi sirreeffamaa warra jiran hawwan hoosisan yeroon mana sirreessaa irraa
gallakkifamuu isaanii waggaa tokko gadi warra ta'ee fi yakkoota salphaan warra himatamani. Lammiilee biyya alaa ta'anii ka yakki isaanii ajjechaa hin ta'in sadillee dhiifamaan gallakkifamuu jedha abbaan alangaa mootummaa naannoo Amaaraa. Abbaan alangaa mootummaa naannoo Hararis sirreeffamtoota seeraa 133 dhiifama godhee jira. Dhibee koronaa vaayirasii xiqqeessuu fi miidhaa dhibeen kun fidu hir'isuuf sirreeffamtootaaf dhiifama gochuu akka barbaachisedha abbaan alangaa naannichaa kan hime. Abbaan alangaa waliigalaa mootummaa naannoo Hararii obbo Ayyuub Ahmad akka ibsanitti warreen dhiifamni godhameef keessaa kanneen yeroo dhiifama isaanii xumuramuuf ji'a 6 hafe 67 akkasumas warreen yakka guyyaa 10 hanga waggaa 3 nama adabsuutti murteeffame keessaa sirreeffamtoonni seeraa 66 akka gallakkifaman taasifamuu himan. Weerara dhibee kanaa to'achuuf manni marii naannichaa yaadota gorsaa fi daangeffama kallattiiwwan garaagaraa dabarsaa jiraachuullee eeree jira. Weerarri koronaa vaayirasii miilanaa waraana addunyaa lammaffaatti aanee qormaata addunyaa keessa jirtu isa hamaadha jechuun akeekkachiisan barreessaa olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antoonio Gutaares. Akka Gutaares jedhanitti warri dhibee kana weerarri dhibee kanaa kasaaraa hin jirre addunyaatti fiduunsaa waan hin oolle. Mr. Gutaares haasaa gabaasa dhiibbaa siyaas dinagdee warri dhibee koronaa kana fiduu danda'u jedhu kan dhaabbati biyyoota gamtoomanii qopheessa irratti godhaniin akkana jedhan. Gutaares koronaa vaayirasii dhala namaa kumaatamaan gaaga'aa jireenya guyyaa guyyaa isaanis qoraa jiraachuu himan. Yeroo kanatti ilmi namaa filannoon qabu harka wal qabachuu qofaa jedhan. COVID-19 erga dhaabbanni mootummoota gamtoomanii hundaa'ee as qormaata dhaabbatichaa isa takkaa mul'atee hin beekne ta'ee jira jedhan. Biyyoota addunyaa saffisa olaanaan furmaata gama fayyaa tamsa'ina dhibee kanaa to'achuu fudhachuu qabu jechuun waamicha godhan. Biyyooti badhaadhaan immoo dhibee akka abidda saafaa ilmaan namaa lafarraa duguwaa jiru kana qolachuuf biyyoota hiyyeeyyiif illee birmachuu akka qaban dhaamanii jiran. Akka tilmaama dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti sababa weerara dhibee kanaatiin namoonni miliyoona 25 ta'an hojii dhabuu danda'u. Investimentiin addunyaas harka 40 gadi bu'uu mala. Yeroo Mr. Gutaares haasaa godhanitti namni 900 siquu dhibee kanaan qabamee jira. 42 kan ta'an immoo dhibee kanaan lubbuu dhabanii jiru. Ameerikaa qofatti nama 4,000 du'e. Lakkoofsi kun kan Chaayinaayyuu daran caalaa jedhameeti jira. Ameerikaatti baay'een namoota dhibee koronaa vaayirasiin du'uu danda'anii 100 hanga 240 caaluu akka danda'u gulmuun to'annoo fi ittisa koronaa vaayirasii ka pireezidantii Ameerikaa Doonaald Tiraampiin durfamuu ibsa guyyaa kibxataa baaseen himeeti jira. Ameerikaa qofa keessatti namooti koronaa vaayirasiin du'anii 4,000 ol yoo ta'an Afrikaa keessatti immoo namoonni 6,000 siqan vaayirasichaan qabamanii jiru. Guyyoo waariyoo gabaasa maddeen garaagaraa qindeessee jira. Coronavirus emergency in America and around the world. Bara 1914 bara 1945 barri 2019 bara ilmaan nama waraana addunyaa gurguddoo lamitti keessummeessuun sadeessoo harka qaban. Waraanni addunyaa inni tokkeessoo adooles bar 1914 hanga sadaas bar 1918 waggoota afuriif ji'a sadiif guyyaa lamaaf gaggeeffame. Awurooppaa, Afrikaa, Jiddu Galeessaa, Odool Paasifik, Chaayinaa, Garbiin Diidiif Gaartookkee Ameerikaa kaabaatiif kibba keessa godhamuun namooti miiliyoon 17 yommuu ajjeefamanii miiliyoonii 21 immoo madaa'e. Biyyooti akka Raashiyaaf Sarbiyaa, Jarmaniif Oostiriyaa Hungaariyaa, Firaansiif Raashiyaa, Firaansiif Beeljeem, Jaappaaniif Biritaaniyaan garee ijaarrachuu wal qabatanii wal balleessan. Waraani addunyaa inni lammata immoo turtii waggoota 21 boot fulbaan bar 1939 hanga fulbaan bar 1945 tumri waggaa 6 guyyaa tokkootiif godha. Waraan kanirra lakkoofsi namoota dhumanii hagan jechuun kanam rakkisuu yoo ta'u tilmaamee hayyootaan lafqaama kibsu garuu lubbuu namoota miiliyoon 80 walalfate nyaachuusaa dubbata. Waraani addunyaa sadeessoon immoo muddee bar 2019 diri Chaayinaa waan dheeduu ka jalqabe yommuu ta'u waraanni kun yeroo filmaan namaatiif sanyi vaayirasii haaper rispara syndrome jechuun coronavirus jidduu godhamu isaa dubbata. Itaalii, Spain, Ameerikaa, Firaansiif Chaayinaa lakkoofsa namoota gammaa dhibee koronaatiin lubbuu dhaban keessaa sadarkaa tokko akka shaneessoo dhuunfatanii dursuu jira. Biyyitti Barack Obama, Bill Clinton, George W. Bush fi Donald Trump faan Ameerikaan immoo lakkoofsa namoota dhibichaan faalamaniin akkuma dansa namurra fagaattee ceekuu guuruu jira. Godhuutaan walitti qabadhu qof lakkoofsi namoota Ameerikaa keessa dhukkubichaan qabamanii 190
irraan dhangala'u gabaasii yuunivarsiitii John Hopkins irraa fudhachuun CNN faan kallattiin tamsaasuu jiran agarsiisa. Ameerikaa gurmuun to'annoo ofittis koronaa pirezidaantii biyyattii Doonaald Tiraampiin durfamtiif guyyaa kibxata kennite. Lakkoofsi namoota dhibee koronaatiin du'uu danda'an Ameerikaa 1,240 akka caalu danda'a keekachiisan. Dhukkubi biyyoota addunyaa 206 keessaa godhuusa walitti qabadhu 203 waliin gahe koronavirus biyyoota 3 waan dabarte biyyidacha lafar jiran hundi keessa mumullachuun yoo diqqaat namoota 900 caalan ciniinuun 40 olillee fedhii isaaniitiin laf dhugaa godaansisu saragaaleen jiran mul'eessa. Addunyaa yeroo ammaa jabdu yaaddoofti. Kaampaaniin gugurdoolleen hundi cufamuun siyaasaan arrabsoolleen bakka hedduutti hafte namoota akkan tuutamman keessa riphuu waaqa ofii haammachuu jiru. Dhibee koronavirus saguutu addunyaa sodaaf saaxilsan aanduuf daandileen gugurdoon dur ilmaan namaatiin dugdi madaa hundi cufamuun ogeeyyiin fayyaa gugurdoon talubbuu uumuu waan dabartu waan hedduu hojjechuun numamsiiftellee nam dhibee kanaan qorumsitti jabaatee uumamaan buusanii bu'anii mul'ata. Dhume irra duub koronavirus qormaat guddaa waraana addunyaa lammeessoon duub uumamtaa irra guddaan dhaabbat mootummoota gamtoomanii abbantoonee guutarees raga bahe. Biyyatti dhaloot koronoo chaayinaan namoota mallattoo vaayirasicha irratti mul'allaaka'uu eeggalteen oduu dhibe. Afrikaa keessan namooti 5,720 dhukkubichaan qabamuun sun keessa 197 yommuu lubbuu dhabanii. Itaalii, Ispeen, Ameerikaa, Firaansiif Chaayinaatti immoo lakkoofsi hundacha ta'uun Afrikaa goomitama marrofee eeggachuu jirtiin ham jechisiisa. Oduuwwan tamsa'ina dhibee koronaavaayirasii wajjin wal qabatan keessaa baanee jirra. Ciccituu tajaajila ibsaatiin rakkachaa akka jiran jiraattonni magaalaa Asallaa fi naannoo ishee himaa jiru. Qindeessaan humna ibsaa diistiriktii Asallaa obbo Taadiyoos Tashoomaa OMN'tti akka bilbilaan himanitti rakkoo kun sababa moofa'uu sarara ibsaatiin mudachaa jira. Qaasim Amaanoo gabaasa dubartaan ergee jira. Humni ibsaa irra deddeebiidhaan baduu isaatiin rakkoodhaaf nu saaxilaa jira jechuun hawaasni magaalaa Asallaa komatan. Sababa dhibee vaayirasii koronaa fidan keessaa inni guddaan namoonni iddoo tokkotti walitti dhiyaatanii taa'uu akka ta'e ogeeyyiin fayyaa yeroo mara ni akeekkachiisu. Magaalaa Asallaatti garuu sababa ibsaan yeroo hedduu adda ciccituun mana baaburaa midhaanii keessatti namoonni baay'een iddoo tokkotti walitti qabamuun dhibee koronaatiif saaxilamuu akka danda'an taajjabnee jirra. Namoonni mana baaburaa biratti agarree dubbifne tokko akka jedhanitti ibsaan yeroo hedduu baduu isaatiin rakkoo kanaaf isaan saaxilaa akka jiru dubbatan. Wanni tunjiran maaliif wanni tunjiran maatii qabna beeksisa qabna beeksisa sanuu immoo akka bakka oduu beeknu har'a rakkina bakka haga danda'ame midhaan sallabsiisna irraa sinnee too nyaannu laatu waa fuunee galluu jennee fi haga danda'ame akka keenyatti dhiqannee kadee sa'aatii 8 kabade amma galgal mishii damaatoo rakkatti ka dhufe nama meeqa silaan kadee chati amma andaakaa jiru kanarraa irratti muyyuu tacamaarii dhufaa jira jechuudha. Kantiibaan magaalaa Asallaa obbo Gabree Urgeessoo rakkoon ciccitiinsa ibsaa kun dhugaa akka ta'e mirkaneessuun humna ibsaa diistiriktii magaalaa Asallaa waliin mari'achuun furmaata kennuuf yaalaa akka jiran bilbilaan nutti himanii jiru. Qindeessaan humna ibsaa diistiriktii Asallaa obbo Taadiyoos Tashoomaa gama isaaniitiin akka bilbilaan nutti himanitti rakkoon kun sababa moofa'uu sarara ibsaa irraa kan ka'e iddoo adda addaatti tiraansfoormeriin gubatee rakkisaa akka jiru himuun qaama olaanoo irraa meeshaalee barbaachisaa gaafachuun furmaata waaraa kennuuf yaalaa akka jiran ibsanii jiru. Daawwattoota himeen oduuwwan sa'aatii kanaaf qabanne goolabnee jirra. Qophiileen Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiitti hordofaa isiniin jira.